Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamiin sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinoo akkam jirtan bokkuma jirtanitti akka nagaa fayyaa naaf taatan abdii guddaan qaba. Obboloota koo warri har'a dhufaartan noora seenaa manni obboleettii keessan manni kiyyaa mana keessanii warroonni duraanis nafaana jirtan hedduu guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha obboloota koo har'a yaadota lamaaf qabadhee kan isiniif dhufeedha. Yaadonni lamas yaadni tokko yaaduma dhuunfaa keenyatti kan waliin ilaalluu fi yaadni lammaffaan immoo yaadama natti wanta natti dhagahamerraa wantoota miidiyaa kanarra deemaa jiranirraa waan xiqqoo dubbachuudhaa fi dhugaa dubbachuuf waa baay'ee namatti dhagahamu waa baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha. Bakka kun maaliif ta'a kan jedhudha. Asuma meetti aansee waa'uma kun maaliif ta'a kanatti osoo hin fufe garuuti harka maaltu namaaf nama kana qalaa maal jechuudha. Dhugaa baay'ee gaafii natti ta'e ergaan keessa gabbu'ee waa'ee kana dhaga'ee baay'ee sammuu koo na adooche maalidha. Yeroo biraa haati takka biraa baatee ilmoo lama yeroo tokkotti yeroo dhabdu maal fakkaata maal namatti dhagahama bara akkamii keessa jirra nuti hoo maalidha nutis dhala namaa taane raamoo wayituu ajjeesuudhaaf bara harki keenya nu sodaata miti namni nama akkamitti ajjeesa garuu gaafii natti ta'aaran dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf baay'ee gaafii natti ta'aara maalidhaa fi harka maaltu harka namaa ajjeesa maal jechuudha kan jedhudha. Kun immoo homaa jechuus miti erga ta'ees kun barumsa namaaf ta'a barumsa baay'ees irraa arganna. Maaliif barumsa irraa arganna barumsa maaliif nu ta'a jechuu dandeessan hordoftoota koo garuuti mucayyoo kanarraa jechuudha. Mucayyoon kun baay'ee saartuu maatiidhaanis walitti buutuu yookaan ijoolleen tun homaa ishiin goone dhugaa dubbachuuf ijoolleen tun kichuudha kichuu kuttee ishee akutu ishiin waaqayyo biratti sajaa kana hin dhabdu waaqayyo namaa miti waaqayyo sajaa kana ishiidhaan kaffalu jenna. Mucayyoon tun ookaa tariitii maatiidhaan wal dhabuu dandeessi waa baay'ee dhabuu dandeessi. Kanarraa barumsa maali arganna kan jedhuudhaaf nuti yeroo aarii keessa jirrutti aarii keenya sanii karaa aganuu danda'ameen karaa tasgabbiitti deemudha malee yeruma aarree jiru sanitti wanta nutti dhufe yooma fuunee wantuma nutti ta'e mucayyoon kunis jaalattee miti akka natti mul'atutti akka ilaalcha koorraa natti wannaa nuti namni tokko jaalatee miti kan lubbuu namaa baasu dhugaa dubbachuudha fi yookaan ishiinis asarriin tun yookaan warri mana ishee hojjisiisuudhaan walitti bu'uu dandeessi waa baay'ee ta'uu dandeessi jechuudha. Garuu walitti buutus osoo tasgabbooftee yeroo boodatti deebitee yaaddu ta'e akkanan gootu ta'uu danda'a. Yookaan ishiin gaabbuu dandeessi hin beekamu yoo akka ishiin gooteef ishiitu beekan hin beekamu waan ta'eef. Kanaafuu yeroo aarree jirrutti waanuma xiqqoodhaaf isa aarruu guddaaf isa aarruu karaa tasgabbiitti of geessinu haa tasgabboofnu isinii jechuun barbaada. Aariin waa baay'ee nama godha waa baay'ee nama taasisa. Kan aarii keessa darbanii kun lubbuu namaa kan baasan kana kan caalu hin jiru. Kanaafuu lubbuu nama haga baasnutti kan deemnurraa of haa qusannu. Waan xiqqoodha yeroo baay'ee namni aaruu jira waan aaruu hin qabneef kan aaramu jira. Kanarraa immoo of haa eennu of haa qusannu isiniin jedha obboloota koo. Asirratti wanni jechuu qabnu hin jiru waaqayyoon erga ta'e waan ta'eef haadha saniif abbaa saniif waaqayyo jajjabina firoottan daa'immaniitiif wis waaqayyoon jajjabina haa kennuu fi jenna homaa jechuu hin dandeenyu. Waaqayyoon immoo laphee cufamaa laphee akkanaa kan namoota qabnu kana waaqayyoon nuuf haa banu. Yeroo aarreetti akkuma aarreetti dubbannu akkuma aarreetti waa jennurraa of haa qusannu isiniin jedha hordoftootaaf jaalatamtoota chaanaalii kootii dhugaa baay'ee kana garaan nama bada baay'ee kana bakka miidiyaa kana yoo waan adda addaa dhageessu waanuma garaa keessa gubuuf waanuma bakka dhaloota seenaa keetitti bakka seenaa ta'e keessa keetti kan hafu malee wanta gammachuu wanti ati dhageessu hin jiru jechuudha. Bara kana sanuu bara badduu kana beeku ani dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf waaqayyo giddiin qabu bara kana immoo nu jijjiira jedheetan abdii qaba. Egaa akka amma kallattumaan haasaa isinitti hin dheeressu yaada dhufee yaada kootti isin haa dabarsu isiniin jedha. Anuma faana ta'a hanga dhuma qophii kootti obboloota koo. Egaa akka obboloota koo yaadni biraa maalidha yaadni isiniif qabu
obboleettiin koo tokkos yaada ishii manaa naa kaastee jirti jechuudha. Anis immoo yaadni kun dursumallee gaafii natti ta'ee jira. Gaafii natti ta'ullee baay'ee itti yaadee yookaan akkasillee godhuu jechuus gaafii natti ta'ee itti aansuudhaaf viidiyoon illee natti dheerate. Kunis maalidha, obboleettii koo Boonee Shaw guddaa si galateeffadha, guddaa naaf galatoomi. Yaada kee naaf qooduu keetiif ani nama yaada keessan fudhatudha. Yaada keessan xiqqaas ta'ee guddaas ta'ee kan fudhatudha. Obboleettiin keessan kan si wajjin hojjettu malee kan siniin ala hojjettu miti. Waan sin jettan yoo gaarii ta'e gaarummaa fudhachuu, yoo badaas ta'e immoo akka badaatti fudhadhee kan qabatudha. Gorsi keessan anaaf iddoo guddaa qaba. Gorsa kan qabdan kallattii koomantiitiin hundumti keessan na jajjabeessaa, kan gara keessatiinis na jajjabeessitan hedduu keessan naaf galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan obboleettiin koo kunis maal naaf dhaamte, yaadni kee mammaaksota afaan Oromoo nu biraan ga'uu keetiif guddaa galatoomii. Garuutii deebii deebisuun kee hordoftoota keetiif gaaris miti naan jettee jirti. Anaas akka gaariin taane ani guyyaa sanarraa hin baree. Garuutii duraan viidiyoon natti dheerata, viidiyoon kun nuffisiisnaa kan jedhudha. Deemee hagan argaa gizee sadiin irra deebi'ee wanta kana hojjedha jechuudha. Tokkoffaa iddoo duwwaa godhee tanan siniif dhiyeessa. Irra deebiidhaan immoo bokki duwwaa sanii siniif guuta. Itti aansuudhaan immoo hiika isaa sinii kenna. Iddoo sadi ta'a. Yeroo sadeen jedhamu kanatti immoo deebi'ee sagalee isaa hin baay'ata jechuudha. Daqiiqaan isaa ni baay'ate. Ani isa natu isinitti baay'atinna maatii koo nuffisiisnaa kan jedhu keessa kootti na deddeebi'aa tureyyuu. Ishiin kunis akkana naan jette, yaadni keetis guddaadha. Yaada keetiifis atis guddaa naaf galatoomii, baay'ee si galateeffadha siin jedha. Itti aansuudhaan obboloonni koos yaada kanarrattis mee yaada keessan naaf qoodadha. Akkamitti fuuldurattis ni haa dhiyeessu siin jedha. Yaadni ishii kunis baay'ee kan filatamedha. Yeroo tokko sa'aatii dhabuu koorraa kan ka'e malee guyyaa keessattus gizee lama hojjechuu hin dandeenya. Gizee tokko ganama osoo poosti godhee gaafii baasee ganama poosti godhee hordoftoota kookin guyyaa tokko boodas deebi'eetoo immoo deebii wajjin deebisuus nan danda'a jechuudha. Garuu anillee sa'aatii hin qabu, mana namaa keessa kanan jirudha. Xiqqoo haalumti saniif bakka yerumti teessee viidiyoo edit gootuu, viidiyoo waraabuu fi edit gochuun dhugaa baay'ee yeroo nan gaafatu. Yeroon taambireelliitti hojjedhu bakka wanta adda addaa wajjin yeroo baay'ee nama gaafataadha. Saniifin xiqqoo sanumaaf yeroon daddafee simbiraan ga'uu baadhee addaanoon kukkutee malee wanti na dhiphisu hin jiru. Ani addaan kukkutee isin biraan ga'uudhaaf qophiidhas nan jedha. Isinoo hordoftoonni konkoo kan Boonee Shawurraa kan haftan, kan sagalee koo kana dhageessan, yaada keessan akkanaaf qooddanii yaada jajjabinas haa ta'u, yaada wanta sirreeffamuu qabus sirreeffama kuni haa sirreeffamu warri naan jettanis bokkeen itti dogongoretti kan na sirreessadha. Ani yaada keessan fudhachuufanan kan gara keessan dhufe har'a waan ta'eef yaada keessan akkanaaf qooddan kabajaaf jaalalaanaan isin gaafadha. Sagaleellee isinitti hin dheeressu har'aa fi yaadni koo kanumaadha. Sila mammaaksan walitti deebina ture har'a, garuu mee yaada kanarratti yaada bilchinaa wayii fudhadhee tanan anis yeroo itti aanutti iddoo lamatti hojjechuudhaaf karoorfadhee sagantaas baafadheen dhufa waan ta'eef qophiin keeyyaa hanga deebi'ee mata duree biraatiin dhufutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u. Yaada keessan gara koomantii jalaatti naaf qooduu hin dagatinaadha. Asumaanis obboleettii keenya Boonee Shawudhaan anis guddaa galatoomi jedheetiin jira. Yaada kana naaf qooduu ishiitii fi isinis immoo akka guddaa naaf galateeffattan kabajaaf jaalalaanaan sin gaafadha. Hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u. Ana kan siffaana ture Innaat Abbabaati. Turtii gaarii naaf qabaadha.